harka fuunee kan jirtan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu har'ammoo odeeffannoo addaa keessumattuu haala yeroo irratti xiyyeeffattee keessattuu waraana Itoophiyaa addunyaa irratti yookaan immoo Ameerikaa biratti dinqisiifannaa akkamii argatee fi Doonaald Tiraamp waa'ee waraana Itoophiyaa waan loltoota lafoo Itoophiyaadhaan maal dubbate nagaa eegsisuu Gaazaatiif ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon waa'ee waraana Itoophiyaa waan dubbate qaba hamma dhuma sagantaa teenyaatti yoo nu hordoftan qophii keenya guutumaa dhaga'uu dandeessanii chaanaal lammii miidiyaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf subscribe share fi like goonaan hiriyoota keessanii fi yeroo hundammoo isin bira akka dhaqqabu taasisa amma kallattumaan gara sagantaa guyyaa irraatiif qopheessanitti isin dabarsinaa hamma dhumaatti nu hordofuun afeerratanii isin jenna. Miidiyaan The Time of Israel jaamu tokko tarsimoo Doonaald Tiraamp waggoota hedduuf biyya dirmachuu dhabuun waraana Israa'eliin miidhamaa turte Faalistaan nageenya godhuuf qabate irraa waajeeti jira. Doonaald Tiraamp magaalaa Gaazaa deebisanii ijaaruuf tarsimoowwan qabatan 20 ol keessaa takka gama Itoophiyaatti dhuftee jechuun miidiyaan The Time of Israel juu baasuun ijoo dubbii taateeti jirti. Ministeerri dhimma haajaa alaa Ameerikaa kan ta'e Maarko Ruubiyoon torbaan dabre kana muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmediin karaa bilbilaatiin bilbiluudhaan dhaamsa Doonaald Tiraamp biraan ga'e. Filisxeemii fi Gaazaa nageenya waaraa fiduuf deeggarsa waraanaa tasgabbii Gaazaatiif akka ergitu kabajaadhaan si gaafannaa dhaamsa jiru kan Tiraamp ture. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa qophii keenya kan nutis dhimma gaatii fi dhiisa waraana Itoophiyaan gaafatan bilal kan simbirri amma dhuma keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Ollaa biyya Israa'elii fi masgiida guddaa addunyaa keessatti umrii dheeraa qabdu akka amantaa Islaamaa keessatti leellifamu masgiida Aqsaatiin fi akkas kan qabdu biyyi Filisxeem waggoota hedduuf Israa'eliin olaantummaa waraanaa irratti agarsiisaa kan qabdu waggaa ta'u lubbuun namaa fi qabeenya biiliyoonaan lakkaamu gaafa qisaasamtu hawaasni Filisxeem miiliyoonaa ol ta'ummoo qeefii qabeenya isaa irraa goosharra shiibayuun gurra addunyaa guutuu eega seen bubbuleeti jira. Dhumaatii fi jumlaan Filisxeem Gaazaa kan miidiyaaleen addunyaa waggaa 5 asaanaan kana gurra laateef waggaa ta'u shira xaxaa siyaasaa Israa'eliin biyyoonni baha jiddu galaa ilmi namaa halkanii fi guyyaa du'aaf saaxilamaa dhufuun ni beekama. Dhimmi waraana Filisxeem kun sagalee dhabuun bira dabree gaazexeessitoonni 500 ol kan dhimma waraana kanaaf gabaasan du'anis miidhaan lammiilee Gaazaa ijoo dubbii addunyaa ta'uu hin oolle. Dhaabbileen dhuunfaa adda addaatiin mootummoota gamtoomanii akkasumas ammoo namoota dhuunfaa addunyaa keessatti dhageettiidhaa fi qabeenya qabaniin rakkoo waraana Israa'el Gaazaa fi Filisxeem irra gayaa jiru gooroodhaa fi gooree hunda dhagayamaatii fi dubbatamaa dhufte. Yeroo kanatti duulana filadhaatiin mana adii Ameerikaa marsaa lamaaf seenuuf kan deemu Doonaald Tiraamp karoora mana adii Ameerikaa eega seene raawwatu biyyoota baha jiddu galaa kan waraanaa murruqii tahaa jiran alaa mana kiyyetti dhabeetiin nagaa waaraa fidaa jechuudhaan kan dubbate waggaa ta'u keessattuu miidhaa hawaasa Filisxeemii fi Gaazaa ilaalchise kan anaannate Doonaald Tiraamp dubbiin kun ajandaa guddaa ta'uun argaa dhageettii addunyaa gara tokkotti luucceessuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Biyya ollaa galaanaa fi qabeenya uumamaan beekamtu Filisxeem qarooma addunyaa dabartee keessatti gumaachaa fi gumaata guddaa qabaattus waggoota 30 dabre kana keessattuu hawaasa hiyyuu mootummaa fi sirni jalaa burkutaa'ee halkanii guyyaa misaala Israa'el keessummeessuu baate ta'uun beekamaadha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma nageenya Filisxeemii fi Gaazaa ijoo hojii isaa godhachuun kursii mana adii Ameerikaa kan qabate akkuma aangoo isaa mirkaneeffateen hariiroo dippiloomaasii biyyoota Arabaa fi naannoo waraana Israa'eliin miidhamte afeeruu jalqabe. Doonaald Tiraamp hoogganaa mootummaa yeroo biyya Siiriyaa gara Ameerikaatti afeeruun waraana Siiriyaa keessaa rakkoo isaa akka qoratamee karaa nagaatiin furamuuf waamicha addunyaa guutuuf godhuun Siiriyaan jijjiirama guddaa akka argattu godheeti jira. Doonaald Tiraamp biyya Yuukireen kan Raashiyaan haleelamaa jirtus wajjinis marii godhuun ilaaloon addunyaa miidhaa Yuukireen akka mil'attu godheeti jira. Haaluma kanaan biyya Filisxeem Gaazaa deebisanii ijaaruu fi nageenya waaraa fiduuf tarsimoo 20 kan qabate Doonaald Tiraamp biyyoota addunyaa 70 ol ta'an deeggarsa adda addaa gaafachaa jiraachuu isaa miidiyaan The Time of Israel fuula barruu isaa irratti ibseeti jira.
Biyyoota danuu kana garii waraana, garii ammoo meeshaa ijaarsaa, garii ammoo leecalloo maallaqaa, garii ammoo tumsa ogummaadhaa fi ogeeyyii akka gaafates ni ibsama. Biyyoota deeggarsa waraanaa gaafatamte keessaa takka Itoophiyaadha. Itoophiyaan kanaan dura gaafa Afrikaa keessatti deeggarsa waraanaa godhuun xiyyeeffannoo addunyaa argachaa kan turte hoggaa ta'u, amma immoo warra deeggarsa waraanaa Gaazatti nageenya tasgabbeessuuf gaafataman keessaa tarree durarra tan kaayamtedha. Kanaan duras Itoophiyaan wal waraansa Soomaliyaa keessatti hidda hidhateef deeggarsa waraanaa godhuun Soomaaliyaan akka nageenya argattu taasisteeti jirti. San malees biyyoota Suudaaniifis birmachuu waraanaa godhuun akkasumas Suudaan kibbaatiif deeggarsa waraanaa godhuun nageenya tasgabbiin uumamuun gurra addunyaa keessatti kan fagaatte Itoophiyaan ammas deeggarsa waraanaa Gaazaaf akka gootu gaafatamteeti jirti. Itoophiyaan ji'a kana keessa biyyoota Afrikaa keessa waraanaan sadarkaa shaneessoo ta'uu kan odeeffamtee fi amma keessoo Itoophiyaatiin nageenya dhabuun rakkoo yaaddeessaa keessa seenuunis waan wal faana dubbatamaa turedha. Yeroo dhimma hulaa galaanaa sababeeffachuun Eertiraa wajjin wal waraansaaf gaarreeffannaan jabaan gara Itoophiyaatiin jiru kanatti ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon dhaamsa deeggarsa waraanaa gaafachuun Itoophiyaaf ba'amoo bu'aa kan jiru ilaaluun barbaachisaadha. Itoophiyaan dhimma waraanaa wajjin wantoota wal qabatan hedduun marfamtee jiraachuu fi akkasumas piroojeektiiwwan gurguddaa keessattuu hidha haaromsa guddaa laga Abbayyaa kan bara kana hojii eegalchistee fi doorsisa Masriin ittiin jirtuun wal waraansaa fi haleellaan raawwatamuu malaaf yeroo Itoophiyaan hirriiba hin qabne kanatti tun dhufuudhaan bu'aa moo ba'aadhaa kan jiru gargar qabnee ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo Itoophiyaan halkanii fi guyyaa waraana daangaalee akkasumas waraana keessoo akkasumas piroojeektiiwwan akka hidha Abbayyaatiif waardiyaa waraana biyyoota ollaa irraa dhaabbachuudhaaf jirtu kanatti dhimma deeggarsa waraanaa biyyoota addunyaa gurguddoo dhageettii qaban irraa gaafatamuun rakkoo guddaa fiduu malaan xinxalaa fi akkasuma gaafii fi walxaxa siyaasaa biyyoota baha Afrikaa keessaa ijoo dubbii tahuu dandeetti jira. Dhimma hulaa galaana diimaa wajjin wal qabatu ammoo haala deemaa jiruu fi fuuldura waraana Itoophiyaa fi Eertiraa jidduun biyyoota gaafa Afrikaa yeroo yaaddeessaa jirutti Itoophiyaan qophii waraanaa guddaa na barbaachisaa waraanaan of ijaaraa jirtutti deeggarsa waraanaa mootii addunyaa Ameerikaan gaafatame kun Itoophiyaa bu'aa caalaa ba'aa tahuu isaa ifa. Itoophiyaan deeggarsa waraanaa kana erga gaafatamte torbaan dabre ta'ullee gara Itoophiyaatiin wanti dubbatame tokkolleen hin jiru. Eertiraan torbaan Itoophiyaan deeggarsa waraanaa biyyoota baha jiddu galaa tasgabbeessuu gaafatamte kanatti agarsiisa waraanaa lafoo fi humna waraana qilleensaa gahumsa qabdu isii agarsiisaa kan jirtudha. Haa ta'u malee Pirezidaantiin Masrii kaleessa haasaa isaanii keessatti nuti Itoophiyaadhaa wajjin obboleeyyan keenya Itoophiyaatii wajjin rakkoo addaatii fi hammeenya addaa tokkollee hin qabnu Itoophiyaadhaas doorsisa irratti hin gaggeessinees gaggeessuufis hin teenyu jechuudhaan dubbate. Masriin ji'oota lamaan dura kan michuu Eertiraa tahuu bira dabree Jibuutii biyya ollaa Itoophiyaatti aantee fi akkasuma biyya Itoophiyaan hulaa galaanaa irraa kireeffachuudhaan halkanii fi guyyaa meeshaa irraa shammaddu keessatti buufata waraanaa godhachuun ni yaadatama. Abdul Fattah Al-Siisiin maalirraa ka'eeti kan Itoophiyaa wajjin rakkoo addaa hin qabnu jee gaafiin jettus xiinxaltoota siyaasaatiif dhiifneeti bira dabarra. Haa ta'u malee Itoophiyaan ammatti rakkoo waraana keessootiin keessattuu kaaba Itoophiyaa dhimma TPLF fi Faannoo akkasumas Oromiyaa keessattis wal waraansi kallattii garaagaraatiin xaxamaa jiruu fi qaaleensa jireenyaatiin xaxamtaa jirtutti deeggarsa waraanaa biyyoota baha jiddu galaa kanneen Israa'eliin miidhaman Gaazaa tasgabbeessuuf Ameerikaan gaafatteef deebii akkamiin laata kan jiru waan fuuldura waliin qabannee itti dhufnu ta'a jechuudha. Haa ta'utii malee dhimma tasgabbii biyyoota baha jiddu galaa seenaa keessatti achi deebinee yoo ilaallu walitti bu'insa Israa'elii fi biyyoota Arabaa ollaa Israa'el jiraniif nageenya waaraa fiduuf deeggarsi waraanaa fi
nageenya addunyaa biyyoota Arabaa qarqara galaanaa jiraniif gootu kan amma tarsimoo Tiraampiin eegalame kana qofaa miti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1949tti yeroo biyyoonni Arabaa ollaa Israa'el jiranii fi ardii Eeshiyaa keessatti rakkoon nageenya addunyaa yaaddeessaa turetti deeggarsa waraanaa addunyaa tasgabbeessuuf addunyaan hedduun baha jiddu galaatiif deeggarsa waraanaa gooteeti jirti. Saniin malees walitti bu'insa Siiriyaa akkasumas biyyoota ollaa galaanaa kanneen akka Masrii, kanneen akka Siiriyaa, Afgaanistaan, Iraan, Iraaqii fi kanneen kana fakkaatan keessatti deeggarsi waraanaatii fi deeggarsi yaadaa akkasumas kan sagalee biyyoota addunyaa maraatiin godhamaati ture. Haa ta'u malee biyyoonni akka Turkii, kanneen akka Iraan, kanneen akka Israa'el kanneen olaantummaa waraanaa qaban walitti gaarreeffachuu qofa osoo hin taane meeshaa misaayilaa walitti darbachuu fi walitti harachuudhaan akkasumas humna qilleensarraatii fi hulaa galaanaa waliin qabaniin akkasuma biyyoota ollaa waliin deeggaraniin kaan hariiroo wal jalaa ciraatii fi kaan ammoo dandeettiiwwan walii walitti agarsiisaa dhaadachaa baroota hedduu lakkoofsanis kan Gaazaadhaatii fi Filisxeem taate immoo addatti ijoo dubbii ta'uudhaan tasgabbiidhaa fi nageenya waaraa fiduudhaaf biyyoonni addunyaa xiyyeeffannaa guddaa kennaniitiif jiran. Haa ta'u malee Itoophiyaanis gama isiitiin deeggarsa guddaan kan gaafatame yoggaa ta'u humna waraanaa isiidhaa garasitti bobbaasuudhaan nageenya Gaazaadhaa tasgabbeessuudhaaf warreen gaafataman keessaa tokkodha. Tarii Itoophiyaan deeggarsa waraanaa Doonaald Tiraampiin gaafatame kana ni diddimoo ni goote kan juus gaafiidha. Haa ta'u malee yaanni Doonaald Tiraampiin dhimma nageenya Filisxeemii fi Gaazaa ijoo dubbii ta'ee tarsimoon Doonaald Tiraamp nageenya warra Gaazaa fiduudhaa fi magaalota Gaazaa kan barbaadan deebisanii ijaaruudhaaf qabate kun nageenya waaraa biyyoota baha jiddu galaatiif fidaa'in gaafiidha. Walumaa galattuu fuuldura kan bullee ilaallu ta'a. Kabajamtoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaan akkuma beekamu odeeffannoo haala yeroo keessumattuu yeroo torbaanii keessatti odeeffannoowwan oowwituu fi addunyaa gurguddoo gurra simbuusuun kan beekamu yogguu ta'u, arras immoo qophii waa'ee waraana Itoophiyaa akkasumas Ameerikaa fi oduu maal fakkaate kajuu kana simbiraan geenye kanan gammaatti hordofaa turtanii qophii teenya odeeffannoo haala yeroo biraatiin hamma wal arginutti torban milkii nageenyi isin wajjinaa jiraatu isin jecha turtii gaarii qabaadha.